Arrasitti kaayyoon asitti argamneef kunuunsa biqiltuuti. Dhaadannoo guyyaa har'aas akkuma dhaabnetti haa kunuunsinu qajuun dhaadannoo kana qabannee barataas kutaa mootummaatiif gaggeessaas guyyaa kana mana barnoota moodeelii yookaan moodeelii iskuulii magaalaa Bokkoo kanarraa jalqabne barattoota hunda kan bara kana ashaaraa magariisaa keessatti dhaabne biqiltuu idileedhaan keessatti dhaabne hundarratti guyyaa har'aa kana biqiltuu miliyoona 15 kunuunsuudhaaf sochiirra jirra. Sadarkaa addaatti akkasumatti manneen barnootaa jiran hunda keessatti manneen barnootaa ni hirmaata. Qaamni hawaasaa dargaggeessaas qonnaan bulaanis daldalaanis sadarkaa jiran hundatti hirmaatanii irra biqiltuu kunuunsaa jiran. Inni dabarsu yaa diinagdee magariisaa akka biyya keenyaatti diinagdee magariisaa mirkaneessuudhaaf oomisha qonnaa keenya guddisuu keessatti gaheen hojiin qabeenya uumamaa qabu bakka bu'ummaan qabu. Kanaaf isa kana egeree keenya irra haa dhaabnu inni jiraatan dhaloota boruufillee bu'uura keenya bu'uura tolchinee dabaluudhaaf kan jiru qinlee dhumuudha kan dhumee bakkatti deebinee dhaloota keenya maan keenya ilaalchisnee dabruu qabnaa waan jiruuf akkuma dhaabnetti haa kunuunsu dhaadannoo ijoo kana qabannee guyyaa har'aa kana kunuunsa gaggeessaa jirra.